kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf hordoftoota Beetel Turii hundumti keessan nagaa Waaqayyoo lafatti bakka jirtanitti akkam jirtu. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalala farjummaa isaatiin eegee tiksee sa'aatii kanaan kan nuti maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaatee haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo egaan guyyaa irraa kana sagantaa addaa tokko qabatee isin dhiyaatee jira. Sagantaan kunis egaa waa'ee qurbaanaa ilaalchisee gaaffiiwwan mana amantaa keenya keessas kan jiran alas kan jiran namoonni gaaffii gaafatu. Kanaaf gaaffiiwwan qurbaana irratti ka'aniif deebii kan deebisnu ta'a jechuudha. Guyyaa irraa kana barnoonni kun itti fufiinsaan kan dhiyaatudha. Dheeraadha, baay'eedha jechuudha. Waa'ee qurbaana irratti gaaffiiwwan ka'anii qurbaanni jechuun maal jechuudha? Faayidaan qurbaanaa maalinni? Qurbaana fudhachuudhaaf maaltu barbaachisaa? Qurbaana fudhachuudhaaf dursa immoo maaltu raawwatamuu qaba? Erga qurbaana fudhanneen booddee immoo maaltu ta'uu qaba warreen jedhan immoo chaayinaalii haaraa kan ta'e Ortodox HD kan jedhu irratti immoo deebisaa isiniif kan deebi'u ta'a. Isarraati immoo erga hordoftaniin booddee gaaffiiwwan qurbaana irratti ka'aniif immoo hordoftanii Beetel Turii irraati dhaggeeffachuudhaan barachuu dandeessu jechuudha. Isinis eegaatii gaheen keessan sagaleen Waaqayyoo bakka hin qaqqabne akka qaqqabsiistan kaayyoon chaayinaalii kanaa kaayyoon isiniif dhiyaachaa jiru kun namoonni sagalee Waaqayyoo dheebotanii jedhan dheebuu akka bahan jireenya bara baraatti akka isaan dhufan gahee keessan akka baatan isiniin jenna. Isinis subscribe gochuudhaan miseensa ta'uudhaan warreen immoo haaraa gara kanatti dhuftanis subscribe gochuudhaaniin chaayinaalii kana akka hordoftan sagalee Waaqayyoo isa ulfaataa kana bakka hin qaqqabne akka qaqqabsiistan imaanaa isinitti kenname akka baatan isiniin jechaati. Kallattumaanii gara barnoota keenya guyyaa irraatti kan waliin ceenu ta'a jechuudha. Guyyaa irraa kana kan waliin laallu qurbaana ilaalchisee gaaffiiwwan ka'an baay'eetu jira. Gaaffiin inni jalqaba maalinni? Qurbaana fudhachuu kan danda'u eenyudha? Fudhachuu kan hin dandeenye immoo eenyu fa'i kan jedhu irratti kan waliif ilaallu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eegaatii waa'ee qurbaana irratti barsiiseera. Qurbaana jechuun maal jechuu akka ta'e sagalee Waaqayyoo kana barsiiseera. Isa kana immoo chaayinaalii Ortodox HD isa jedhu irraatii ni argattu waa'ee qurbaanaatiif maalummaa isaa isiniin jedheera. Egaa qurbaana fudhachuudhaaf eenyutu danda'a? Eenyutu immoo qurbaana fudhachuudhaaf hin dandeenye isa jedhu gaafa laallu dursinii sammuu keenya keessatti kan dhufu gaaffii gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti gaaffii gaafataniif deebii deebisee ilaaluun dirqama. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa inni barsiisaa turetti, gaafa inni deddeebi'aa turetti Yihuudoonni Fariisonni waan booddee jireenyi hin jiru, jireenya bara baraa argachuun hin danda'amu, biyya lafaarra qofa jiraanna jedhanii warri amanan, mootummaa Waaqayyootti warri hin amanne, fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuutti warri hin amanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaaffii gaafatanii ofii isaanii qulqulluutti kan of lakkaan, ofii isaanii qofa gaariitti kan of lakkaan Fariisonni gaaffii kana gaafatan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana cubbamootaa wajjin gaafa inni seenee nyaatu, gaafa inni barsiisu, gaafa inni dhukkubsattoota fayyisu akkas isaan jedha. Cubbamoota wajjiniin maaliidhaaf nyaatta? Atoo silaa qulqulluudha ilma Waaqayyooti waan taateef cubbamoota wajjin maaf nyaatta jedhanii gaaffii isa gaafatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo deebisee maal jedheeni? Namoonni fayyan ogeessa yookiin qoricha hin barbaadan. Kan dhukkubsatetu mana yaalaa deema, kan hin dhukkubsanne mana yaalaa hin deemu. Dhukkubsataadhaaf yaalli barbaachisaa, nama fayyaaf yaalli hin barbaachisu jedhe. Kanaafuu ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuudhaaf yookiin immoo qulqulloota waamuudhaaf hin dhufne, cubbamoota gara jireenyatti waamuufan dhufe jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos deebii kana isaaniif deebi. Gaaffii kana kan kaasnettis immoo waa tokkoof malee egaa biyya lafaarra gaafa jiraannu qulqulloonni jiru, cubbamoonni jiru. Isaan kana keessaatii qurbaana eenyutu fudhachuu danda'a? Eenyudhaaf kennamuu danda'a isa jedhuuf qurbaanni eenyudhaaf ta'uu qaba isa jedhuuf beekuun barbaachisaadha. Maaltu mul'ata? Namoonni baay'een fooniif dhiiga Waaqayyoo irraa kan isaan fageessu
Kiristoos irraatii kan isaan fageessuu danda'u wantoota baay'ee gaafa sammuu isaanii keessatti yaadan ni mul'ata jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti dhuguma isiniin jedha foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge mootummaa bara baraa argata. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne immoo jireenya bara baraatti galuu hin danda'u jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Walumaa galatti egaa gara gaaffii keenyatti darbina. Qurbaana fudhachuu kan danda'anii fi kan hin dandeenye eenyu faadha kan jedhu gaafa itti seennu yaada kana ilaalchisee namoota hedduutti bitaanee gala. Eenyutu qurbaana fudhachuu qaba? Eenyutu qurbaana fudhachuu hin qabne? Yeroon isaan umuriidhaan itti daangessan, yeroon baraan itti daangessan waan garaagaraatiin yeroo itti qurbaana daangessan eenyutu fudhachuu qaba? Abala fudhachuu qaba, abala fudhachuu hin qabu jedhanii namoota baay'eetti kan bitaa galu waan jiru gaafii kanaaf yookiin immoo gaafii kana deebisuudhaaf fayyuu kan barbaadu eenyu? Qurbaana fudhachuu kan danda'u eenyudha? Fudhachuu kan hin dandeenye eenyudha jennee yaaduu keenyan dura fayyuu kan barbaadu eenyudha? Qurbaanni kan nu kenname fayyinaaf. Namni fayyuu barbaadu kamiyyuu qurbaana fudhachuu ni danda'a jechuudha. Nayyoo jechuun barbaachisaadha. Nuti ijoollee Waaqayyoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos irraati akka barannetti isatti kan amane hunduu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo ilma isaa hanga biyya lafaatti kennutti akkasumatti tola biyya lafaa jaallate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa kaasnee ifama lakkoofsa 16 irraa kaasnee gaafa laallu Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkanumatti tola biyya lafaa jaallate. Kan isatti amane hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf. Kiristoositti kan amane, Waaqayyotti kan amane, Waaqayyotti kan abdate hundumtiyyuu jireenya bara baraa argachuu akka danda'u, mootummaa isaa dhaaluu akka danda'u Macaafni Qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gabaabsinee gaafa laallu qurbaana fudhachuu kan danda'u eenyu yoo jenne jireenya bara baraatti galuu kan barbaadu, mootummaa Waaqayyoo dhaaluu kan barbaadu, cubbuu mo'atee qulqullummaan jiraachuu kan barbaadu kamiyyuu qurbaana fudhachuu ni danda'a. Maal godhee seera isaa eegee jechuudha. Seerota isaa kana immoo akkuma isiniin jedhe achi ilaaluu dandeessu. Egaa gabaabinaan foonii fi dhiigni gooftaa abaluuf ni ta'a. Abaluuf immoo hin ta'u jennee kaa'uu hin dandeenyu. Warra itti amanan hundumaa, warra amanee fudhate hundumaaf foonii fi dhiigni gooftaa guddaadha, xiqqaadha, gurraachadha, adiidha, beekadha, wallaalaa, gabaabaadha, dheeradha, furdaadha, qal'aadha osoo hin jenne sanyummaan, gosummaan osoo hin daanga'in gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akkuma fannoorra ooluudhaan warreen lama turan sana, gosoota lama turan sana tokko kan taasise cubbuu keenya xalayyaa garbummaa keenya hunduma kan nurraa haqee akka foon isaa nyaannu, akka dhiiga isaa dhugnu kan taasise warra eeyyameef hundumti isaa fooniif dhiiga isaa fudhachuu ni danda'u jechuudha. Gaafii ittaanu gaafa laallu kan qorrobuu danda'an immoo eenyu faadha kan jedhu. Qorrobuu kan danda'an eenyu faadha? Qorrobuu kan danda'an eenyu faadha? Qorrobuu kan danda'an dhalatanii guyyaa 48 ta'ee umurii kamittuu amananii warri maqaa abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluutiin cuuphamanii mucummaa Sillaasee kan argatan Kiristoosin kiristaana kan jedhaman hundi isaanii foonii fi dhiiga isaa fudhachuu ni danda'u. Daa'imman xixiqqoo irraati eegalee guyyaa 48 irraa eegalee guddaadhaatii hanga xiqqaadhaa hanga guddaatti hundumti isaanii maqaa abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu Sillaaseetti amanuudhaan iccitii qurbaanatti amanuudhaan warri jiraatan hundumti isaanii qurbaana fudhachuu ni danda'u. Kanaafidha gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti duuka bu'oota isaatiin deemaatii maqaa abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluutiin cuubaatii ayzaabota warra hin amanne amansiisaa, gara jireenyatti isaan fidaa kan inni jedhee dubbate kanaafidha jechuudha. Warri gara jireenyaatti dhufan hundumti isaanii warri cubbuu isaanitti amananii guddatanis xiqqaataniis haa ta'anii umuriin isaanii warri gaabbii galuudhaaf ga'e waggaa 7 olittis kan ta'an hundumti isaanii hanga biyya lafaarra jiraatanitti qurbaana fudhachuudhaaf warri Waaqayyotti amanan hundumtuu ni danda'a jechuudha. Cubbuu isaanii duratti gaddanii gaabbiidhaan kan deebi'an fuula durattis cubbuu irraa fagaachuudhaaf
gara kuteenyaan kan murteessan foonii fi dhiiga isaa yoo nyaatan yoo dhugan malee mootummaa bara baraa gonkumaa argachuu akka hin dandeenye sagaleen Waaqayyoo ni dubbataa jechuudha. Kanas kutaa macaafa qulqulluu keessaa Wangeelaa Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irra gaafa laallu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waan dubbate. Yohaannis Cuuphanis mana hidhaatti dabarfamee erga kennamee booddee Iyyasuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela Waaqayyoo lallabe. Barichi raawwatameera. Mootummaa Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaatii wangeelatti amanaa jedhee barsiise. Warri yaada garaa isaanii geeddaratanii warri cubbuu irraatii fagaatanii gaabbii galanii fuuldurattis gara kuteenyaan cubbutti hin deebinu jedhanii warri of amansiisanii gara Waaqayyootti dhufan hundumti isaanii qurbaana fudhachuu danda'u jechuudha. Ibistii sun jijjiiramee foon gooftaa ta'uu, waayiniin sun jijjiiramee dhiiga gooftaa ta'uu warri amanan. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jireenyaaf jedhee duuka bu'oota isaatiif kan inni kenne. Duuka bu'oonni isaas jireenya bara baraatti nu galchuu danda'a jedhanii amananii akkuma fudhatan namni kana amanee fudhate foonii fi dhiiga isaa fudhachuu ni danda'a. Hundi keessan kana irraa dhugaa sababii cubbamoota hedduu fi kan dhangala'u dhiiga koo kakuu haaraa isa kanadha. Yeroo nyaattan yeroo dhugdan immoo yaadannoo kiyyaaf godhaa jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti akkuma dubbate duuka bu'oonnis akkuma amananii fooniif dhiiga isaa gaafa inni eebbisee isaaniif kennu irraa fudhatanii gaafa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoodhaaf dabarsamee ooluudhaaf harka Yihuudaan dabarfamee kennamuudhaaf ta'u jimaanni osoo hin gahin gaafa kamisaa iccitii kana akkuma fudhatan warri amananii iccitii kana fudhatan hundumti isaaniiyyuu qurbaana fudhachuu ni danda'u. Qurbaanni qulqulluun kun cubburraa kan nama qulqulleessu, madaa lubbuu kan fayyisu, kan laatame ta'uu isaa warri amanan fudhachuu danda'u. Kana jechuun qurbaana jechuun cubbuu namaa kan namarraa haqu, qoricha ta'uu isaa amananii warri fudhatan hundumti isaanii, cubbamootaaf ta'uu isaa warri amanan hundumti isaanii, keessumattuu kan qophaa'e warra qulqullootaaf osoo hin ta'in cubbamootaaf ta'uu isaa sirriitti warri amananii fudhatan. Hundi keessan kana irraa dhugaa sababii cubbuu hedduutiifis yookiin cubbuu keessaniitiifis kan dhangala'u dhiiga koos dhugaa jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 27 irratti akka dubbate dhiigni Kiristoos cubbamootaaf dhangala'uu isaa, foon Kiristoos cubbamootaaf jedhee fannoo irratti cituu isaa warri amanan, reebamuu isaa, kabalamuu isaa, cubbamootaaf ta'uu isaa warri amananii fudhatan hundumti isaanii fooniif dhiiga isaa fudhachuu ni danda'u. Jireenya bara baraa kan argamsiisu ta'uu isaa amananii, jireenya bara baraa kan nama dhaalchisu jedhanii amanuun warri fudhatan foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa dhumaarratti isa nan kaasa jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 foon koo amanee kan fudhate, dhiiga koos amanee kan dhuge hundumtuu jireenya bara baraatti galuu danda'a. Namoonni amananii kana raawwatan, kana fudhatan hundumti isaanii immoo guyyaa dhumaatti sababii foon koof dhiiga koof jedhee yoo inni qilee keessa bu'eeyyuu qilee keessaa, cubbuu keessaa, si'oolii keessa gara jireenyatti sanan dabarsa jedhee waadaa inni gale sana amananii warri fudhatan hundumtuu jireenya bara baraatti galuu danda'u. Fooniif dhiiga isaa fudhachuu ni danda'u. Fooniif dhiiga isaa fudhachuu isaanii gooftaa isaanii Kiristoos wajjin akka jiraatu, isaanis Kiristoos wajjin akka jiraatan foon isaa foon isaanii wajjin, dhiigni isaa dhiiga isaanii wajjin tokkummaa'ee isaan wajjin suuraadhaan yookiin kennaadhaan tokkummaa'ee akka jiraatu warri amanan foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu ana keessa jiraata, anis immoo isa keessa nan jiraadha jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 56 irratti akkuma dubbate
foon Kiristoos yoo nyaatte Kiristoos na keessa jiraata. Ani immoo Kiristoos keessan jiraata jedhee kan amane hundumtuu fooniif dhiiga Kiristoosin fudhachuu ni danda'a. Haa ta'uutii barumsi wangeelaa dhugaan kan ta'e osoo jiru yaada namoonni hubannoo mataa isaaniin dubbatan irratti hundaa'uudhaan gara abbootii mana kiristaanaatti siqanii gaafatanii dhugaa jiru osoo hin hubatin yookiin hin mirkaneeffatin mammaaksa ilaalcha dhuunfaatiin dogongoranii qurbaana qulqulluu irraa fagaatanii hirmaannaa eebba fi jireenya bara baraarraa fagaatanii kan jiraatan. Namoonni baay'ee jireenya isaarraa kan fagaatan ilaalcha dhuunfaa isaan irratti kan hundaa'e qurbaana fudhachuun gaafan dulloomedha gaafan du'aaf ga'eedha jedhanii mammaaksa dogongoraa sammuu isaanii keessa kan ka'an jireenya bara baraa argachuudhaaf umuriidhaan kan daangeessan ilaalcha dogongoraan qurbaana irraa fagaatanii jiru. Abbootiin keenya gaafa mammaatan ammanan gahan lafaan nama gaafa jedhan qurbaana irraa fagaatanii jiraachuun du'aaf nama ga'uu isaa beekuun nu dhaga'ama. Kanaafuu qurbaana irraa wanti nu fageessu qurbaana irraa fi wanta adda nu baasu jiru cubburraa kan hafe yaada laphee keenyaa qulqullinaan deddeebinee gara Waaqayyootti yoo dhiyaanne qurbaana qulqulluu kana argachuu akka dandeenyu amanuutu nurra jiraata jechuudha. Egaa qurbaana fudhachuu kan danda'an isaan qorrobuu kan danda'an isaan kana yommuu ta'u qurbaana fudhachuu kan hin dandeenye qorrobuu kan hin dandeenye immoo eenyu faadha isaan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan immoo kutaa itti aanu keessatti waliin baranna subscribe share gochuudhaan sagalee Waaqayyoo kana warreen jireenya bara baraatti galuudhaaf kaayyoo qaban biraan nu gaha. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። ነጋም tura